rakkoo nageenya hamaaf ergaa saaxilamanii bubbulee jira. Kanarraa ka'uun hawaasni ba'uu fi galuun isaa yaaddoo hamaa keessa galee jira. Sochii hidhattootaa dhaabsisuu fi karoorri addaa qophaa'ee opereeshiniin bifa addaan geggeeffamuuf akka jedhu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa miseensota caffeetti himanii turuun ni yaadatama. Tooftaa lolaa riphee loltoota duraa dhaabbachuuf karoorri addaa qophaa'ee hojiitti galamaa jira. Ji'oota muraasa keessatti jijjiiramni guddaan akka dhufu abdii guddaa qabnas jedhanii turani. Kanarraa ka'uunis opereeshiniin yeroo ammaa guutuu Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jira. Yeroo ammaa kana opereeshinii haaraa geggeeffamaa jiru kanaanis hawaasni rakkoof saaxilamaa jira jechuun himachaa jira. Jumaata darbe kanas godina Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gindabarat keessatti lola mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo OBO gidduutti geggeeffamaa jiruun walqabatee haleellaa qilleensarraa raawwatameen lubbuun lammiilee nagaa darbaa jiraachuu jiraattonni BBC Afaan Oromootti